Baankiin Siinqee bara baajataa 2018 keessatti safartuulee raawwii gurguddoon milkaa'ina olaanaa galmeessuu isaa beeksise. Baankichi gama raawwii hojii bara baajataa 2018 hagayya 5 bakka hooggantoonni olaanoo baankichaa argamanitti hojii gaggeessitoota dameelee fi hooggantoota diistiriiktii 800 ol ta'an hirmaachisuun magaalaa Finfinnee hoteela Iskaayilaayitiitti gaggeesse. Pirezidaantiin baankichaa obbo Nuwaay Magarsaa waltajjii gama kana irratti haasaa taasisaniin bu'aan baankichaa bara baajataa darbe keessatti galmeesse daran olaanaa fi imala baankichaa hunda galeessa ta'e kan saffisiisu ta'uu ibsaniiru. Baankichi hammattummaa faayinaansii mirkaneessuu keessatti hojii fakkeenyummaa qabu kan raawwate yoo ta'u, dhiyeessii liqii waliigalaa hanga ammaatti dhiyeesse qarshii biiliyoona 127.1 kan gahee fi lammiilee 855 oliif liqeesseera. Qusannoon maamiltootaa irraa sassaabame qarshii biiliyoona 178.1 ta'ee kan galmaa'e yoo ta'u, qabeenyi waliigalaa baankichaa qarshii biiliyoona 216.2 gaheera. Kaapitaala waliigalaa isaas qarshii biiliyoona 23.1tti guddateera. Kana malees baankichi bara baajataa jedhame kana keessatti bu'aa waliigalaa gross profits provision dura qarshii biiliyoona 10.7 argateera. Baankichi sagantaa gama raawwii har'a gaggeesse kanaan gabaasa raawwii bara darbee fi karoora bajataa haaraa irratti kan mari'ate yoo ta'u, dameewwan diistiriiktootaa fi hooggantoota hojii hooggansa fakkeenyummaa qabu raawwataniif badhaasaa fi waraqaa ragaa beekamtii kenneera.